dubbi akkana raadhaa bitole sirra dhaga'uu yuun fedhon dubbi akkanatu dhaga'uu yuun barbaadon deemaa jirta bar radhaa saa maa waan asatu beet ana ilmaanti yaaf jaartiti ya rakkadha isi atiif isin drama biraan dalaguu deemtan ammallee olii galtanii hayyee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam nagaa jirtu nageenyi keenya bakkuma jirtanitti simbira haa ga'u jecha har'a kaniin dhufe immoo waan isin ajaa'ibu obboleessa koo jaallatamaa namaa kan kabaju Sa'id wajjin hin jira sayyaa duuka jechuudha egaa Sa'id sababa kiyyaa waa hedduu argee jira duraa sana amanee waan kanatti seenee jireenya hamma kana hin jedhamne dararaa hamma kana hin jedhamne keessummeessee jira anis immoo waan inni argaa ture bareechitanii beektu waan inni keessa ture waan inni dabarsaa ture hunda isaayyuu sirriitti bareechitanii kan isin beektan jechuudha har'a isa qaamaan argachuudhaaf ji'a meeqasi mee salaam jedhin jalqaba irraan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akam jirta hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanii nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha kunoo dachaanii dhufnee jirra jechuudha deebinee wabiin chaanaal isaa tarran affeeree waa waraabna jedhee waan kana na hidhan beeku waan dubbatu deemu beeku Frank kana goota eegale mashaqqaan badiin gaaf duraa inni bismillah eegale kunoo akkatti rakkoo guddaa keessa dhanayte addunyaarra na oofaa jirte jechuudha akkasi mee maal jechuu akka deemu sila anillee hin beeku kaameera makaayituma kana haasofsiisu arge wajjiin kan dhageeffannu taa'ee jechuudha. Hayyee ji'a afur waan akkasii natti fakkaata. Ji'a afur booda kan Sa'id duukaa wal argine jechuudha fagaatee ture. Yaman kan inni ture maatii isaa biraa haadha manaa isaa barbaacha jechuudha guyyaa tokko fotoo isaan argine waan inni dabarsaa ture waan inni argaa ture darara inni argaa ture wareegama inni kanfalaa ture sana guutuu isaa hundi keessanii iyyuu quba qabdu jechuudha. Irra deebi'ee isinitti himuun barbaadu isa immoo namni jalqaba raawwate anadha isa illee bareechitanii beektu ammas fuuldura keessanitti irra deebiidhaan dhiifama gaafachuun barbaada Sa'idoo koo ergaati deemtee booda anis waan kana hin jedhamne jechuudha waan hagana hin jedhamne waan lakkoofsa hin qabne waan silaatii ilmoon namaan dabarsine darara ilmoon namaan argine kaniin argaa jiru jechuudha namni jaalatee dhabuu jechuun namni jaalatee maal jechuu jechuun baay'ee ulfaata sibiratti kana haasa'uu hin qabu I know garuu waan in keessa ture haga tokko quba qabda jechuudha qaamaan si argee bifa kanaan sitti himuu baadhuullee bilbilaan jajjabeessaa turte dhiisii bakka dogongora keedha anumatti deebi'a dubbiin kun jechuudha kanaaf dubbadhu siin bareedu cal'isu siin tolu wantiin har'a si barbaadeef jalqaba dhiifamaa kanaa jettu kunoo maatii kana fuulduratti namni dhiifaman argatin namni namarra dhiifaman argatin tokko like wantiin ni dabarsu ni ulfaata garaa dhayuu qabaatti waan xiqqoo yoo hambifatte onneen kee xiqqoo yoo natti cabde qalbiin kee yoo natti cabee jiraate ammas irra deebiidhaani hordoftoota koo duratti jechuudha akka namni guutumaan guutuutti yoo onnee isaatirraa siin dhiisin dhiifama yoo siin taasisiini ni rakkata jechuudha kanaaf fuuldura keessanitti dhimmi jabduun ani har'a isa fidee fi dhimmoota naan qabadhee dhufe keessaa inni lammaffaan jechuun dandeenya isa kaan boodaan itti dhufa akka inni dhiifama naa godhuudha kan wanti naan barbaadu jechuudha onnee marra kanaaf dhiifama naa godhi fuulduruma maatii kiyyaa kanatti jechuudha hedduu miidhamuu jira waan rakkoon qabu ana yeroo sanis na gaafattee dhiifama taasisiifis godhee jira ani homaa ariitti hin qabu ana caalaa akkasi aaraa jiruu kiyya akkatti lallaaqamee ilmaan kiyya akkam jaaladhu haadha manaa kee hoggaa meeqa wajjin ture dhabee kan jedhe sababaan sanirratti badiin tante qofaa miti ati dalaginaan jettee itti na ergite anis deebisee dalage wajjinuu balleessine jechuudha badiin teene irratti osoo didee hoo diduu sin danda'a garuu waan kana yeroo jalqabaati fi miti dalagaa kenna ture kanaan duras nama hedduuttis dalagaa waan turre dalayne ilmi namaa kan balleessine hin jiru badii taatu balleessine osoo dhiifama walii si godhu baadhee duraayyuu haga kanaa wajjinis hin turru wajjinis hin haasofnu viidiyoo adda addaa keessattis silaa waliinuu mul'annu jechuudha. Kanaafuu ani homaa miti jedhee jira ana caalaa akkasii aaraa jiru ka ammas uummata si aaree osoo inni gaafsan takkaa bishaan jigee lafaan qicamu miree akkuma san waan tare waan darbe dogongorri guyyaa sun darbe dogongorri wajjumaanu achiin booda waa hedduu dabarsine sargiinis godhame san caalaa sanniin san fayyisne san lubbuu namallee silaa akka wanti jenneef baraarre akka hin duuneef waan nurraa godhamuu qabu goone adabbiin immoo ka achi booda kan natti dhufe kan ilmaan tiyyaa fi jaartii tiyyaa kan agarree jaartiin tiyyaa narra murteeste homaa miti ilmi namaa balleessaa wajjinuu balleessine garuu kan aan dhiifama sii godhee jira kan dhiifama naa godhuu didee olii ganna ofaa jiru jaartii tiyyaa sababbii saniin hordoftoonnis namootaan hedduu si arrabsuu
si abaaruuf ajirani na abaarina wajjinu balleessine jirru waan balleessinu nu hunduu balleessine hatta isinu badii qabdi karma gubbaa itti jilbifadhe natti heeruma jennaan tole jechuun isisunu tokkoffaa isu innummaa nu badiidha nu hunduu waliin nu balleessine jechuudha hunda waan badii taatu ilmi namaa ta'e kan balleessine jiru balleessine homaa miti taafte du'aa gochuudha akka ilmaan tiyyaa fi jaartii tiyyaa waliin nu fidu irra caalaa ilmaan tiyyaa adadumaan abaasaa deemaa jiraayyuu gaaf tokko aaree gaafa murteessu lammata inumaa kalaas isaanuun barbaadu maa ilmaan taatu rabbi manaa kennaa tabrallee tunninis gaaf guddattee ma dhufti jedha garuu dubartoota osoo dhiira taate ittuma dhiisayyuu dubartii garuu akka bakka ani hin jirretti anaan alatti akka guddatu haga lubbuun jiru akka anaan alatti guddattus hin barbaadu anumaa wajjin anummaan guddise yoo rabbi umrii naaf dheeresse hanga fiixa silaa bakka geessuu qabutitti akka geessuu barbaada jechuudha kanaaf du'aa nu godha isin jenna isa abaaruu dhiisaati kanaafuu dhiisaati taafteef du'aa nu godha isin jedha akkuma argitan isii barbaacha ammas taatu olma gadde deemu jira hin argamne yamanis deeme Itoophiyaallee jira jettee isin deebi'ee Itoophiyaallee dhufee jira Itoophiyaatti illee isin arganne barbaaduma jirra jechuudha waa takka abdiis hin kunne lammata inuun barbaadu jedhee gaafa onnee godhadhee murteessee jedhu ilmaan tiyya footoon faayoo laaluu hin danda'u waan dubartoota taatelleef kanaafu akka haadha wajjin qofa guddatanis hin barbaadu kanaaf jala deemaa jira waan godhu wallaalee jechuudha yoo isin qilee barbaadde seentellee bakka silaa isin itti argamti nan jedhanitti madee barbaada haga rabbinaa mul'isutti inshallah kana hunda na jalaa dhokatanii eega biyyattis galanii Yamanii fi biyyuma tana jidduu jiraatan harkaa hin bayani yoo biyya fagoo dhaquu hin dandeenye qofa harkaa dhaqan malee taanna harkaa hin bayani namoota hedduus dhiisii maal gootaa barbaadda cal jedhisi man barbaadini ka jettan hedduu jirtan jechuudha yoo cal jedhe achumaan isilleen cal jetteetini numaayyuu miidiyaa makanaa dhiistee na jalaa baddees rakkoodha jechuudha yoo ani bakka akkanaa jirti jedheetiniin bakka akkanaa dhaqee sii barbaachee gadhiise haguma sanuu isilleen an bakka akkasii hin jiru bakka akkana jira yoo uf kan mul'isu taate haguma san anaa carraadha bakka jirtu simaa deemte jechuudha miidiyaarrallee osoo anis bade isilleen cal jetteetu waan baddi waan kiyya sin dubbattu miidiyaa makanaa osoo dhiiste bakka kana jedhee isillee arguu hin danda'u jechuudha kanaaf abdii kutuu didee viidiyoos dalagaa namoota hedduu viidiyoos hin dalagini isis hin barbaadin jedhaa jirtan kanaafuu isis barbaada kanaafis viidiyoos dalagaa deemaa jechuudha inshallah agar rabbi lubbuun jiraachisee na dandeesse guutuu ima barbaada jechuudha galmaantii argutti hin dhiisu taafte isinillee du'aa nu godha isin jedha anillee hanga argu inshallah ima barbaada isin jedha abdiin kutuu isinis du'aa nu bira dhaabbadha isin jedha kana fakkaata jechuudha ayyee gaamma sirri deebiidhaan guddaa galatoomi isin jedha namni waa balleesse yeroo hundaayyuu otoo hanga barbaadees dhiifama godhanii fi hanga barbaadees dhiifama walii godhanii fi bakka jalqabaa sanatti deebi'uu baachuu mala wanti bade sun akkuma inni jalqabarra jedhee wanti bade sun bishaan dhangala'eessuun meeshaa barbaadame sana keessatti deebi'uudhaan danda'u jechuudha. Kanaaf burcuqqoon al tokko yeroo cabee walitti deebistee gaafa itti fayyadamtu akka jalqabaa sanan ta'u bishaan yaasuun isaa waan hin oollee jechuudha. Dhangalaasuun isaa waan hin oollee bareedumsi isaa jalqabaa sun irraa bu'aa jechuudha. Hanguma barbaadeeyyuu maatiin kun otoo dhiifama walii godhe akka jalqabaa sanitti hin deebi'aa jedhee garaas nyaata otoo dubbachuu baadhee otoo waan guyyaa sana godhe sana otoo raawwachuu baadhee si jechisiisa. Egaa tokko tahee jira. Inni biraati Seedoko wantiin harka caala si barbaadeef si bilbilaan ture irra deddeebiidhaanii sagalee si qabaan ture irra deddeebiidhaanii biizii taatee tahaa lafa neetworkiin hin jirre jiraattee tahaa Yaman keessa waan jiru waan ta'e viidiyoo kan keerraa argaan jira akkasuma immoo natti simaa jirta wanti harka caalu natti ulfaate jireenya ati asitti eegaltee deemte kanadha jireenya kana irratti ati hadaraadha kan natti kenniteetiin deemte ani waan keessa jiruun beekaa waan intala sana wajjin an qabu ati bareechitee beekta haga barbaadde qalbii natti cabii dhugaa dubbadhee lafa natti dhihee bula eegasi waan kana eegaltanii booda ani jireenya hamma kana hin jedhamne darara hamma kana hin jedhamne jechuudha like halkan ciisuudhaaf hedduu natti ulfaata intalli kun ija dura na deemti maal baay'ee ma jechuu bakka kaniin siin jedhu olitti sanuu biyya kana keessa jiraata gadi ba'ee ishee argaa ani bakka biraa deemuudhaaf humna hin qabu completely jala sarareen sitti hima Seedoko isa kana naa godhii siin hin jiru jireenya kan keeyyuu ulfaataadha kan keeyyuu baay'eedha keetuu gootee hojjettee bareechitee waliin hin geenye kanaaf ani kiyya akkas naa godhii siin hin jiru ana na fuudhiitii bakka biraa na geessii siin hin jiru natti aaruu dandeessa waan barbaadde jechuu dandeessa intala kana hadaraa natti kennitee deemte
Ani nan bilbilaa fakkeenyaaf. Halkan ka'ee bilbiluu mala. Amma akkas jettee dubbataa turte. Ani nama kana gaafan bilbiluun tala kana gaafan ka'ee bilbiluu maybe miiroo keessa ta'een ila adaraan kee jira as biratti gaafa sagalee isii dhaga'u namni nama jaalate waan barbaadan jechuu dandeessu waan isinitti dhufe waan qalbiin keessa yaadde jechuudha. Gaafan sagaleen tala kana dhaga'u nan miidhama humnaa ol jechuudha. Yeroo baatu yeroo maal jettu maal nan arga fageenya irraati. Inni kun anaan caalaatti na miidhaa waan jiruufi jireenya koo gaaga'aa waan jiruufi hin dandeenyaan isuma dhugaa bakka kunoo harka kenneen jiraan intala kanaaf jechuudha. Bakka hin dandeenye erga wanti kun raawwate maal jechuu dandeessu dhimma keessan waan barbaadan jedha. Kanaaf Saayidoo koo ana na fuudhii deemii siin hin jedhu biyya sana nageessisiin hin jedhu yookaan biyya biraana ergisiin hin jedhu. Ani kan hin barbaadu dhimmi guddaan si barbaadee fi si argachuu kootis kan na gammachiise intalli kuni kan koomee haa taa'u darara guddaadha kan isiin argaa jirtu jechuudha. Like maraachaa jirti jechuun hin danda'amu. Intalli shamaraa takka afaan baastee boo'uun afaan baastee namatti dubbachuun akkas jedhamee namatti dubbachuun biyyuma akkas siin jette sana keessa immoo deebitee jiraachuun safuu guddaadha. Tokkoffaa maatii ishee wajjin hin jirtu. Lammaffaa ana wajjinuu hariiroo badaa hariiroo akkas jedhamu sana simboo qabu sana jiraachaa hin jirtu. Sana lammoo eenyu yasuun kan jiraatu biyya biraadha. Jaruma kanatti adaraa kennitee deemte ana wajjin waan akkasii keessa jirti. Yasuun bakka akkasii jira. Obboleessi kan kee immoo itti dhiyaatee jireenya isaatiif itti dhiyaatee halkanii guyyaa isii bira dhufuu hin danda'u. Intalli kun miidhamaa jirti. Biyya kanaa otoo baaste. Otoo fuutee ni deemte. Hedduu takka. Eessan deemaa miti isiin paaspoortii siin qabdu. Homaan taatu haa ibsitu yeroof na caalaa miidhamne. Anas si caalaa miidhame. Silaa homaa gochuu hin dandeenyu. Maa obsitu. Maal godhaa miti. Saayidoo akkasii miti bar akkasii miti amma like dura fuudhee waan kana keessa galchee jira. Narraan tolu hin fokkisa hainaa garuu homaa gochuu hin danda'u ka. Falli biraan jiru. Eega takka ija wanti godhanii ija saaqatanii ijuma itti bobaasanii cabsanii lafa barbaadan sanaan gahuudha malee duubatti deddeebi'uun kun gaarii miti. Ani ammaas kunoo akka obboleessa tokkootti siin kadhadha. Akka nama isii jaalataa ture wayiitti siin kadhadha. Na argattee akka nama si kabaju wayiitti siin kadhadha gadi bu'een jechuudha. Kanaafi otoo qabdee deemteen Saayidoo. Wabii haasawni kee sirrii miti. Badii gaaf duraatu dagattee ammas waan biraa haasaa jirta. Haasawaa sirraa fokkatu. Wabii haasawni kee sirrii miti. Badii gaaf duraatu dagattee ammas waan biraa haasaa jirta. Haasawaa sirraa fokkatu haasawaa jirta. Kanaaf dubbii akkana dhiisii an amma waan yeroo isii waan keessan ka yaadu miti nama kan yaachisu. Ummaan ati haasawtu kun naagalaa hin jiru. Sababbiinis rakkoo irra jiru rakkoo ilmaan tiyyaaf jaartii tiyya barbaadu jiru kan itti jiru ni beekta. Kanaaf amma dubbii akkanaa sirraa dhaga'uu hin danda'u. Waan fokkataa soo jirta. Amma ofumarraa gabaabsiisillee kana yoo dhageette na fuudhiin handeemi jetti. Ammallee taatu ani si shakku jira walii galtaniitiin ati akkana naa jedhi ni sodaachisi haana fuudhee deemuu jechi jirti na fakkaate. Waan akkasii si arga fakkaata ammallee tun naa galti amma si galee. Ammallee taatu ani si shakku jira walii galtaniitiin ati akkana naa jedhi ni sodaachisi haana fuudhee deemuu jechi jirti na fakkaate. Waan akkasii si arga fakkaata ammallee tun naa galti amma si galee. Lafa kaatee akkana hin jettuuti waa jedhi ni sodaachisiti. Akka fuudhee nan deemu godhan achiyyuu mana hin qabuuti mana jaartiin tiyyas gurgurtii waa hunda keessaa baate anas jiraachuu hin deemuuti jaartii tiyyaaf ilmaan tiyya barbaadu deema malee dubbii akkanaa irraa dhaabi tole sirraa dhaga'uu hin fedhon dubbii akkanaatu dhaga'uu hin barbaadu. Deemaa jirta bar. Nadha maa waan asatu beektu ana ilmaan tiyyaaf jaartii tiyya rakkadha atiif isiin diraamaa biraan irra dalaguu deemtan ammallee walii galtanii. Lakki diraamaa biraa sirriitti. Narraa dhiisaa boo dubbii akkanaa sirraa dhaga'uu hin barbaadu ammas taatu. Saayidoo. Saayid na dubbisiin kadhaa badhuuti.